baaqelaa akkam mi'aawu hambaashaa hedduu namatti tolu wajjin hojjedhe akkasiin argitanii qopheessee jira jechuudha. Fuulii ispeeshaalii ma jedhama kaayaa avukaadoo qofa of biraa dhabe malee fuulii baaqelaa jechuudha hedduu mi'aawu jechuudha. Maashaallah akkamitti akka hojjetamu jalqabarraa kaasee hanga xumuraatti na wajjin turaa sin jira qeemamoota fayyadamullee tokko tokkoon isinitti mul'isa. Kottaa haa nyaannu sinin jedha wajjumaanii haa xaaxaabnu sinin jedha hordoftoota kiyya maashaallah hedduu mi'aaya wallahi fuulii ajaa'ibaati sinin jedha. Yookaan of akka abbaduu fi miti akkasuma buna hedduu bareedaa ta'e sukkaaraaf soqidda malee buna duwwaa namni dhugu meeqa keessantu jira buna hedduu mi'aawu jechuudha maashaallah hedduu namatti tola an buna furdaa jaalladha uumamuma. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh shamarka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Zulaa Emishoo zero jirtu akka jirtanii nagaaf kaajaa keessan biraa jiraaticha viidiyoo an gadhiisu irratti koomentii isin barreessitan hedduu na jajjabeessitanii hedduu na jaalattanii anillee isin jaalladha isin jedhamu onni irraa isin jaalladha wallahi video yo gadin isini naka faata malee garuu yu sababa bizi ture fi video guyyaa gadhiisu illee baay'ee namatti ulfaata akkuma barate bar illee video biraatiin walitti deebinee sireen kun maal jetan qursii hojjechuuf deemaa jira fuulii baaqelaa hojjechuudhaaf deemaa jira hamma xumuraatti na hojjetu turaasin hin jira akkamitti akka hojjetamu isinitti mul'isuu fi miti kana jechuun namni hunduu hin beeka waan ta'eef akkamitti akka hojjetamu isinitti mul'isuuf osoo hin taane mana kiyya keessatti akkamitti akka hojjedhu isinitti mul'isuuf deemaa jira isinii galaami akkas jechuudha akkuma baratame like godha warroonni maatiin naaf hin taane subscribe gochuu maatiin nafta warroonni Zulaa jaalatan hundi keessan subscribe godhaa isiniin jedha akkasuma akkuma seentanii like tuqa hamma xumuraatti hojjetu turaasin jedha kawajaadhaan isin gaafadha daai wada video. Baaqelaa kakka'amaa jechuudha akkuma isin argitan kana galgala zafee yookaan bishaanitti naqee bulcha jechuudha akkuma isin argitan kana kottaa bishaan irra buleessan keessaa naqnee irra deebinee bishaan nusuudhaan dhiquu qabna jechuudha akkuma isin argitan kana. Bishaan nusuudhaan irra deebi'ee miicaa jira yoo dhiqaa jira jechuudha akkuma isin argitan kana irra deddeebine sirriitti dhiquu qabna jechuudha maaliif jennaaniin awwaara qaba wanta garaagaraa qaba isa san irra deebi'ee hedduu irra deebi'ee marsaa hedduu erga dhiqee ka'ee booda hanga bishaan isootiin baay'isin durallee laafaa waan ta'eef haa bilchaatumaaf amma waan ta'eef isa bishaan itti naqee erga irra kaa'ee bilcheessaa jira jechuudha garachaan itti ammoo suugoo hojjechuudhaaf isa kana maxabashaa kiyya akka isin argitan kana durallee dhiqamee jira irra lolla'ee erga qulqulleessee ka'ee booda ibidda irratti irra kaayaa jira jechuudha stoof irra godhee haa inni bishaan sun keessaa gogu eegee bishaan sun erga keessaa gogee ka'ee booda wanta itti naqadhaas biratti shunkurtii illee haala isin argitan karaa kattafee qopheessee timaatimii illee akkuma isin argitan kana qullubbii adiidha jechuudha akkasuma itaansee saalsaa jechuudha akkuma isin argitan kana qopheeffadhee jira maxabashaan kee erga bishaan naa fixatee ka'ee booda zayitiitti buusa jechuudha yoo barbaadan shunkurtii jechuudha hafuura isaatiin illee bilcheessuu ni dandeettanii zayitii malee jechuudha ani garuu akka ofii kiyya fayyadamutti isinitti mul'isaa jira akka isin argitan kanatti shunkurtii kiyyatti naqadhee hanga shunkurtii kiyya achi naqu laalla'aa asin ammoo buna keessaa guurara yeroo baay'ee buna kiiloodhaan bitaa hin fixadhe mana fixadhee buna suuqiidhaa bita jechuudha buna qoshaashaa bicha jechuudha wallaahi guuraa bicha meekotta wajjumaan isinitti mul'isa isiniin jedha bunni maal guuraa qaba miti safara irratti jechuudha sanuyyuu kiiloodhaan hin jiru ruubii maaliin gimmaashni kunniin hin jiru malakkaadhaan gurguran malakan takattiin birrii 60 subhanallah jechuun osoo bunni bareedaa ta'e rakkoo hin qabu bunni jechuudha buna warqaa bitaadhaa duraan buna qoshaashaa inni keessaa guure bicha waan fakkaatu laala waan gaarii fidanii yoo gurguratanii maa rakkoo qabu birriilee dabalatanii osoo gurguratanii baay'ee bareedaa ture suuqiin safara waanuma argan isin gurguratanii waan gatii rakasaa kan isaan bu'aa qabu bicha fidanii achi inni kunillee akka jalaan gana falirraa ol baasee barbaree kiyyatti godhachuutti fufee jechuudha akkuma isin argitan kana barbaree illee baay'isuu hin barbaanne likkimatti itti godhachuufidha akkasuma akka barbareen na jalaa hin cincoofneef bishaan xabirra godhaa qulaallaa jechuudha akkuma isin argitan kanatti gamana namoyyuu baaqelaan keekiin isaa naaf bilchaataa jira akkuma isin argitan kana akka isinitti mul'atuuf jedhee bootaa jalaa jijjiire boota wal jala jijjiiree jechuudha akkuma isin argitan kanatti haala isin argitan kanaan qulaalla'aa jira buna kiyyallee akka isin argitan kanatti miicee qulqulleessee jechuudha guuraa keessaa guuree makashashaa irratti naqadhee jira jechuudha haala isin argitan kanaan qulaalla'aa jira asumaan jechuudha maxabashaa monkookoo kana distii monkookoo kana subhanallah meeqa keessantu jaalata wallaahi isa barattanii wanta biraatti deebitanii hojjettanii akkuma isin argitan kana saalsaa kana itti naqadhee jechuudha haala isin argitan kana saalsaa kiyya saalsaa xiqqoo isaanii guddaa fixee xiqqoo isaanii bakkuma tokkotti naqee jechuudha xiqqoon sun yoo numa yeroo tokkooti si jammar xiqqoon sun waanuma yeroo tokkooti jechuudha
maxabashaan kun jechuudha maashaallah maxabashaa oriijinaalii keessattuu distii ta'ee maxabashaa ta'ee wanti meeshaa monkooko oriijinaaliidha. Baaqela kiyya erga inni naa bilchaatee ka'ee booda bishaan keessaa xallalee sababni isaa yoo bishaan hin teessise tahaaftee hin bulluqa waan ta'eef erga bilchaatee ka'ee booda bishaan ho'aasaan keessaa naqaa erga isaan irraa naqee gara simbuna kaayaa asiin timaatimii kiyyallee itti naqadhe jira jechuudha suugoo irratti. Erga shunkurtii bilcheessee barbareetti godhee aqulaalla'ee saalsaadhaan walitti aqulaalla'ee ka'ee booda suugoo kiyyatti timaatimii naqadhee bunallee akkasuma argitan kana akaayee buna hedduu bareedaa ta'ee fi hedduu namatti tolu urgeessee akaayee jira jechuudha. Bunni hin baqu garuu maalumaan ibidda xiqqeessee jala akkasitti akaayee malee bunni safaraa buna qulqulluu akkasitti bareedaa sanii miti. Ergasii qullubbii kiyya adii itti naqadhee qimamoota as bira qopheessee kanneen tokko tokkoon itti godhataara jechuudha. As biratti qimamii kanneen inshaallah isiniif qopheessaa isinitti mul'isa isiniin jedha. Qimamoota akkuma isinitti hime qimamoota gaafa kan bibbite isaaniin isa saniin daakkadha jechuudhaani kan dura mana jirullee hin jira tokko tokkoon inshaallah isinitti mul'isa yoo naaf mijate jechuudha. Akkuma isin argitan kan erga isaa qulaalla'ee geessee ka'ee booda akkasumaan baaqelaa keessatti naqe jechuudha. Sirriitti qulaalla'ee an viidiyoon dheeraa ture viidiyoon daqiiqa 30 jala ture garuu isiniif jecha xiqqeessee gabaabsee malee sa'aatii dheeraa erga qulaalla'ee ka'ee booda akkana itti naqe jechuudha. Erga isaanillee walitti sirrii qulaalla'ee wal fudhachiisee ka'ee booda akka wanta butichinuu hin jiraan akkas godhutti deebi'e jechuudha. Akka wanta butichinuu sirriittillee guutuun butichinuu garuuyyuu akka sirriitti suugoowwan nu fudhatuuf jecha ergasii soogidda kiyyatti naqadhee soogidda kiyyaanillee walitti qulaalla'ee sa'aatiin irraa buusu gahee jira bilchaatee kinoorii itti godhe jechuudha. Fuulii ajaa'iba fuulii baay'ee mi'aawu hojjedhe wallaahi hedduu namatti tola jechuudha. Akkuma isin argitan kana hojjedhe erga geessee ka'ee booda isa irraa buusee jechuudha. Erga isa irraa buusee ka'ee booda isatti qadaadee killee xabbasutti deebi'e jechuudha. Akkuma isin argitan kana maxabashaa kiyya qopheeffadhe bishaan irraa goguu qaba jechuudha. Ergasii agarsiisni bishaan irraa naa goguu buna kiyyatti naqataa jira. Buna sijjammar mooyyeettu madha jedhe isinitti himeera mire bunni mooyyee yoo barattan hedduu namatti tola. Ergasitti naqee ka'ee booda maxabashaa kiyya zayitii godhadhe anqulaalii cabseera jechuudha. Asitti anqulaalii irra aanan xiqqoon buusee aanan kan bunaaf biteetu jira. Isuma itti buuse jechuudha. Isuma san irra buusee baay'ee bareedataa jechuudha. Yoo manaan qabaanne rakkoon qabu yeroo qabaattan itti buusaas ni jira. Soqidallee asumatti godhe jechuudha. Soqidda aananii fi killee walitti dhahaa jira. Akkuma isin argitan kanatti haala isin argitan kanaan sirriitti dhahuu qaba jechuudha. Maxabashaa kiyya qarqara zayitii buusee jira. Fidee itti godhee jechuudha. Itti naqee jira. Maxabashaan sirriitti akkasii akka ho'isanillee miti haala isin argitan kanaan xabbasee geessee aanan kiyya makara jinnaqeera aananii fi buna garagaraatti akka danfisu kanaan durallee isin himeera killeen kiyyallee haala isin argitan kanaan naa xabbafamee jira jechuudha. Hedduu naa bareede aanan kiyya erga naa danfee buna kiyyatti xallalee jechuudha. Diyoosuyyuu istoofiin lama ta'uun isaa chaansiidha. Maaliif jennaani wanta tokko qofa bira ta'anii eeganii lama wal bira dalagan waan ta'eef feermuuzii kiyya haala isin argitan kanaan qara dhiqee qopheessee jira jechuudha. Isa sanitti deebi'ee buna xallalaa jira jechuudha. Sakkaneerallee waan ta'eef buna hin baay'isu maaliif nama baay'ee miti waan ta'eef buna aanan sirriitti baay'ate xiqqeesseetumaan jechuudha. Danfisee buna bareedaa wayii danfisee ka'anan isaatti gahee jiru. Akka isin argitan kanatti erga qopheessee ka'ee booda hambashaallee kaleessa godhee jira waan ta'eef akka isin argitan kanatti qopheessee jira akkanatti bareechisee qaaraa fi shunkurtii jechuudha. Akka dalgaan karattafee xiqqeessee godhee jira jechuudha. Qaaraa lamaa fi shunkurtii xiqqoo tokko fayyadame jechuudha. Akkuma isin argitan kanatti haala isin argitan kanaan diikoor godhee jira jechuudha. Walumaan haqammaaf nu koottaa isiniin jira hordoftoota kiyya fuulii hedduu bareedaati. Maashaallah hedduu namatti tola. Akkasuma mi'aan isaa ammoo bareedina ijaa caalaa isiniin jedha wallaahi akkam akka mi'aayu. Haaluma salphaadhaan fuulii akkana mi'aawu kana dalaguudhaa fi qimamoota mi'eessitu yookaan mi'eessituu ofii kiyyaa fayyadame isinitti hima isiniin jedha inshaallah. Akkasuma buna keenyallee wajjumaan qammas nu koottaa isiniin jenna. Yaa kan nyaachuuf osoo hin taane isinumatti agarsiisuuf yookaan isin qammasiisuuf malee ofii kiyyaaf miti. Bunni keenyallee haala kanaanii ani qopheessee jira waan hagamman argeeffataniif galatoomaa nagaatti.